Harka fuudhee daawwattoota keenyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Qabxiin seensa dhaabbilee barnoota olaanoo gara 297tti fooyya'uu ministeerichi beeksise. Ministeerri barnootaa qabxiin seensa dhaabbilee barnoota olaanoo 300 irraa gara 297tti fooyyessuu ifoomseera. Imaammanni barnootaa fi leenjii barattoonni gara sadarkaa barnootaa itti aanuuf darbuuf qabxii 50 fi isaa ol fiduu akka qaban kana dura kaa'ee ture ministeerichi. Haaluma kanaan barattoonni bara kanaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qabxii giddu galeessaan 449.50 fi 449.99 fidan gara 50 akka siiqsiyamuu fi murtaa'eera jedheera ministeerichi. Kan hordofee barattoonni qabxii 449.5 duwwaa fi isaa ol galmeessan qabxii darbinsaa gadi aanaa 50 guutuu isaanii beekame dhaabbilee barnoota olaanootti seenuun barachuu akka danda'an mirkaneesseera. Dargaggoonni kochoo balfaa fi mallattoo tiraafikaa misooma koriidarii irraa hatan hidhaa waggaa 6 adabaman. Dargaggoonni 2 mallattoo tiraafikaa fi meeshaa balfaa itti gatamu 6 misooma koriidarii irraa hatan irratti hidhaan waggaa 6tti murtaa'u qajeelchi poolisii waliigalaa magaalaa Finfinnee ifoomseera. Dargaggoonni kun kuusaa kosii 200,000tti tilmaamamu hatanii namoota birootti 8,000 gurguruuf yoggaa yaalanidha jedha poolisiin kan ibse. Dabalataan magaalaa Lammii Kuraa aanaa 8 naannawaa mana barumsaa Kaambiriijitti fulbaana 15/2025 halkan keessa sa'a 10tti dargaggoonni kun osoo mallattoo tiraafikaa qarqara daandii irraa buqqisanii baatanii deemanii poolisiin qabuu ibseera. Kanaanis manni murtii federaalaa sadarkaa 1ffaa himatamtoota kanarratti hidhaa waggaa 6 murteessuu ifoomseera. Har'a naannoo Amaaraatti mukti bataskaanaa ijaaramaa jirurraa jigee lubbuun namoota hedduu galaafachuun dhagahame. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkoraa bulchiinsa magaalaa Arartitti kabaja waggaa ayyaana Maariyaamii jedhamu ilaalchisee osoo namoonni bataskaana ijaarsa jirurra daawwachaa jiranii mukti ijaarsaa kufuun haga yoonaa namoonni 22 yoo du'an namoonni 200 ol ammoo miidhamuun gabaafameera. Balaan sun kan qaqqabee har'a onkoloolessa 1 bara 2025 ganama keessa sa'a 1 fi daqiiqaa 45tti ta'uudha kan dhagahame. Lakkoofsi namoota du'anii fi miidhamanii waliigalaan haga yoonaa kan ibsame yoo ta'u dhimmicha hordofaa jiraachuu kan hime bulchiinsi aanichaa maatii namoota miidhamaniif jajjabina hawwuu ibseera. Ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa Faransaay magaalaa Paarisitti du'anii argaman. Faransaaytti ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa Naatii Meetawaa Paaris hoteela Hayat Regency abbaa urjii Afrii cinaatti du'anii argamu aangawoonni Faransaay himaniiru. Hoteela gamoo baay'ee dheeraa ta'e keessatti kutaa darbii 22ffaa irratti argamu kan foddaan nageenya isaa dirqamaan banamee qabatee ture jedheera waajirichi. Ambaasaaddarri Afrikaa kibbaa kun ga'eessa ganna 58 yoo ta'an rakkoo sodaa nageenyaa qabaachuu isaanii haati warraa isaanii himaniiru jedha France 24. Naannoo Tigraayitti namoonni 11 dhibee koleeraan du'uun dhagahame. Naannoo Tigraayitti weerara koleeraa iddoo garaagaraatti mul'achuu fi namoonni lubbuun isaanii darbuun himameera. Waajjirri fayyaa Tigraayitti qindeessaan fayyaa hawaasaa fi kutaa hatattamaa obbo Maabiraatoon Haftuu BBC'f akka ibsanitti adoolessa 19 bara 2017 akka lakkoofsa Gi'iziitti jalqabee naannichatti weerarri koleeraa daran babal'ateera jedhan. Weerarri sun daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay Salawaa fi Saamraa jedhamanitti akka jalqabees himameera. Jalqaba Waagimiraatti dhukkubichi akka jiru dhageenye turre. Isa booda garuu koleeraadhaan namoonni shakkaman yeroo arginu saamuda fudhannee qorachaa turre jechuun ibsaniiru. Aangawaan kun haga yoonaa namoonni 425 kan qabaman yoo ta'u 11 ammoo lubbuun isaanii darbeera jedhaniiru. Obbo Maabiraatoon namoonni hojii qonnaaf gara Waagmaraa deemanii turan dura dhukkubichaan qabamuun dhagahamuu himan. Babal'achuu dhukkubicha kanaaf sababa katee iddootti socho'uu namootaati jedhu obbo Maabiraatoon. Waajjirri fayyaa Tigraay weerara kan ittisuuf Inistituutii Fayyaa Itoophiyaa waliin ta'uun deebii kennaa akka jirudha kan dhagahame. Kirkirri lafaa cimaan Filiippiinsitti mudatee yoo xiqqaate namoonni 20 du'uun dhagahame. Kirkirri lafaa cimaan Filiippiinsitti mudatee safartuun isaas
6.9 yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 20 ol du'aniiru. Kirkirri lafaa sun namoota hedduu kan madeessee fi mana namoota hedduu dhabamsiisuu aangawoonni Filiippiins himaniiru. Kirkirri lafaa kun galgala waaree booda sa'aatii 7 fi daqiiqaa 45tti akka mudatedha aangawoonni biyyatti kan himan. Naannolee hedduunis humna ibsaa dhabaniiru jedha gabaasni achi bahu. Kirkirri lafaa kibba bahaa Filiippiins magaalaa Boogootti mudatee ammallee sodaatamaa kan jiru yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii ammas dabaluu akka danda'u poolisiin biyyattii beeksiseera. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.